Ashama harka fuunee daawwattoota asnaa YouTube bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif abaayyetu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa guutuun qaba kan biyya keessaa kan biyya alaarra jirtanii nagaan waaqayyoo isiniif abaayyetu isiniin jira nagaa keessanii ani nagaa fayyaa godha rabbiif haa galatu bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u isiniin jechuu jaalladha. Obboloota koo bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu kan biyya keenya keessa jirtanis kan biyya ormaa keessa jirtanis jajjabaadhaan isiniin jedha biyya keenyaaf immoo du'aa godhaa biyya keenyaaf kadhadhaa bara 2015 akka biyya keenyaaf biyya nagaa ta'u akka biyya keenyaaf maatii keenyaaf biyya gaarii akka ta'u nullee as jiraannee hojjetanna yoo jennee maatii keenyaaf akka nagaa ta'u yoo biyyi keenya nagaa qabaate nagaa qabna biyya keenyaaf du'aa gochuu hin dagatiina amantii kamiyyuu qabaadhaa biyya keenyaaf du'aa godhaan isiniin jechuu jaalladhaa obboloota koo. Warri maatii naaf taatanii na jajjabeessaa jirtan waaqayyo isinaa eebbisuun isinii jechuu jaalladha. Warri sheer naa gochaa jirtan jabaadhu si duukaa jirra kan naan jettan koomentii barreessuudhaan jabaadhu naan jettanii sheer naa gochuudhaan warri na jajjabeessaa jirtan eebbifamaan isiniin jedha baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja ana caalamoo rabbii isin jaalata isiniin jedha. Waaqayyo koo isinaa eebbisu eebbifamaan isiniin jechuu barbaada ammallee immoo like share gochuudhaan maatii naaf ta'uudhaan warri maatii naaf hin taane maatii naaf ta'uudhaan isiniin jedha wanta fuula keenya nu fayyadu barnoota garaa garaa qabadheen isiniif dhufa jechaadha waan mana kana keessatti hojjetatan ilaaleen sirriitti xiinxalee hubadheen ofii korratti ilaaleen ofii korratti madaaleen isiniif hojjedhaa jechaadha summadhee har'uma argee har'uma isiniif hojjechuuf hin fiigu jechaadha. Ofii korratti ilaalee maal fayyadaa maalirraa faayidaa argadhe jedhee ofii kiyyaa xiinxalee ilaalee ka'eetanan isiniif hojjedhaan isiniin jedhaa daawwattoota asnaa bakkuma jirtanitti naaf jiraadhaan isiniin jedhaa baay'een isin jaalladhaa har'a wanta fuula keenya dibannu marsaa arfaffaa qabadhee isiniif dhufeera wanta fuula keenya irratti kan gugurraachee nurraa balleessu akka fuulli keenya lallaafuuf akka fuulli keenya bareeduuf kan nu fayyadu isinii qabadheen jira waluma wajjin gara hojii isaatti darbina. Kuno deebi'ee dhufee jira waluma wajjin hojjennaa kunoo as akkuma argitan bishaantu jira kunoo as immoo dhiqadhee kaawwadhee jira kun immoo maankaadha kan ittiin fudhadhu jechaadha kun immoo kunoo kireemii as keessaan qaba kan itti fayyadamu jechaadha kan immoo kunoo as keessaa daakuu boqqolloon qaba jechaadha kana lamaanan walitti itti fayyadama jechaadha akkamitti akka itti fayyadamnu walumaan ilaalla kunoo duqeeti boqqolloo maankaa tokkoof dimmaasha akka fuula keessan siin ga'utti jecha isin maankaa 3 godhachuu dandeessu maankaa 4 godhachuu dandeessu akka amma siif hin fayyadu isintu beekaa jechaadha kireemii kana immoo kunoo kanan itti dabalaa jechaadha kireemii isa kana kan gabaa bitamudha jechaadha kun gabaadha bitattanii itti fayyadamuu dandeessu mana keessallee jarri yoo qabaatan fudhachuu dandeessu maaliif mana isaanii keessa hojjettu waanta ta'eef ifa bilisatti timpanii xiqqoo shinaa kenna jettanii irraa fudhachuu dandeessu yeroo maadaamiin keessan hojjetattu ani mana kanatti ofii kollee bitadhee toon taane intala isheetu fayyadamaa anaallee isumarraa naa kennitiin isiniin jedha kunoo haala kanaan sirriitti waliin magneetu amma inni wal nyaatutti itti goona bishaan xiqqeessinee itti goona maaliif wanta duqeeti boqqolloo itti godhanneef nu jalaa goga wanta ta'eef jechaadha ammallee kunoo akkuma intinisaatti isin akkasiin ta'etti hojjetachuu dandeessu ani kunoo haala kanaan itti fayyadamaa daawwattoota koo itti fayyadamaa ilaalaan isiniin jedha baay'een anaan na fayyadeera fuulli koo dur hin jajjabaatallee hin gurraacha'allee funyaan koo irratti baay'ee tokko na gurraacha bakka maaliif jedheen baay'ee gaaffii natti ta'a dammoo ho'aafillee baay'ee fuula kootiif baay'ee gahee guddaa naaf taphateera jechuun danda'a. Baay'ee tokko na fayyadeera anirraa baay'ee fayyadameera wanta irraa fayyadame tokko waan anaan na fayyade tokko isin fayyada jedhee kana yaadu isiniif qabadhee dhufaa jechaadha isummadhee wanta nan fayyadne waan fuula koo hin laaffisne waan fuula koo hin fayyadne yoon isin qabadhee isiniif qabadhee dhufe sirriin ta'u jechaadha isinuma fuulduratti kan dibadhaa keemikaala garaa garaa hin qabu duqeeti boqqolloo kan itti fayyadamnu jechaadha yeroo nyaata hojjennu kan itti magnee hojjennu jechaadha kireemii isa kana immoo forollaa kan jedhamu isarraa hojjetama jechaadha forollaa sanas hin nyaannaa juusii isaallee kan hojjennu jechaadha waanuma mana keenya keessatti argaa oollu waanuma mana keenya keessatti itti fayyadamnu kana itti fayyadamna jechaadha yeroo itti fayyadamne fuula keenya maali akka godhu fuulli keenya hin lallaafaa fuulli keenyallee bakka bifti keenyallee isa duraarraa lallaafeet bakka fuulli keenya nu marara jechaadha maaliif sababni isaa ho'a keessa oollaa bakka ho'a baay'ee waan ho'uuf egaa ana bira baay'ee ho'a
biyya biraa kun qorraa jiraachuu danda'a. Dubaay baay'ee waa ani Dubaayin jiraadha waan ta'eef jechaadha. Haala kanaan sirriitti waliin dhoofneet gara dibachuu isaatti darbinaa jechaadha. Sirriitti daqiiqaa baay'ee nu fudhata waliin dha'uuf jechaadha. Maaliif amma duqeetiin boqqolloo fi kireemiin sun wal nyaatutti argitu akka inni wal nyaatee bareedaa jiru. Akka inni wazii nuuf kennutti jechaadha. Sun mannee bishaan itti naqnee yoo dibanne faayidaa nuuf hin qabu. Kireemiin kennaa fi duqeetiin boqqolloo keenya wal argachuu qaba. Sirriitti wal argachuu nuuf qaba jechaadha. Waan hojjennu tokko bilcheessinee yoo hojjenne faayidaa irraa arganna. Waan immoo bilcheessinee hin hojjenne waan seeraan hin hojjenne irraa faayidaa hin argannu. Ofuma humna keenyatti baafna jechaadha. Garuu yoo sirriitti waliin maknee waliin dhoofnee jennee bakka baay'ee gahee guddaa nuuf taphata. Baay'ee nu gargaara jechaadha. Yeroo itti fayyadamnu sirriitti fuulli keenya dhaqeetu nuuf bareeda. Fuula keenya irra immoo ammam tursiistu warreen jettanis baay'een keessan jirtu. Akkuma isinitti toletti jechaadha. Nama isaa tokko walakkaan ofirra tursiisa. Maaliif sababni isaa hojii koo xumuree kilaasii koo dhufee hojjetadha waan ta'eef haala kana warri immoo hojiin sin cannaqu galgala yeroo ciistan itti fayyadamaan isiniin jedha. Galgala yeroo ciistan fayyadamtanii isaa tokko walakkaa amma bilbila keessan haasoftanitti isiniif qooraa isaa booda hin dhiqattu. Bishaanis immoo kun akkuma argaa jirtan bishaan qulqulluu jechaadha. Kanuman dhuguu jechaadha. Bishaan isatti antini jedhu kanuman dhugurraan itti godhadha jechaadha. Haala kanaan walumaan deemnee dibanna. Deebi'ee dhufee jira waluma wajjiniin dibanna akkamitti akka dibannu haala kanaan kunoo akkanatti dibadhu argaa jirtu. Amma akka inni isinii ga'utti itti dibattu jechaadha isin. Waan isin nu fayyadu tokko ani waan ofii kootii itti fayyadamee argeen isiniif intini jedha jechaadha. Kunoo haala kanaan itti fayyadamna. Si waan barbaadan itti fayyadamuu dandeessu. Sooftiin xixiqqoon illee jira isaan fayyadamuu dandeessu. Sooftiin garuu akka buruushiitti fuula keenya sirriitti nu intini jechuu dhiisuu danda'a. Garuu kun baay'ee fuula keenyaaf barbaachisaadha. Isin waan lallaafochaadhaan lallaafa baay'ee buruushiin koo. Kunoo haala kanaan dibattu fuula keessan sirriitti jechaadha. Sirriitti fuula keessa waliin geessanii tu seeraan dibattu jechaadha. Kunoo haala kanaan yeroo haala kanaan dibattanii jettan immoo sa'aatii meeqa tursiisnaa? Sa'aatii meeqa yoo tursiisne nu fayyada? Sa'aatii meeqa ofirra teessifnee yoo dhiqanne immoo nuuf bareeduu danda'a fuulli keenya nu lallaafuu danda'a. Kan jettan baay'een keessan jirtu sa'a tokko walakkaa ofirra tursiisaatii dhiqadhaa. Fuula keessanis immoo saamunaa ittiin dhiqattan viidiyoo tokko irratti isiniif hojjedhaa. Fuula keenyaaf illee saamunaan nu fayyadu jira jechaadha. Maaliif fuula keenya saamunaa qofaadhaan dhiqanna. Edda dhiqannee kaane kireemii waan tokko dibachuun nu barbaachisu. Kun baay'ee nu fayyada waanta ta'eef fuula keenya laaffisuudhaaf, fuula keenya bareechuudhaaf gahee guddaa nuuf taphatan isiniin jedha. Fuula keenya sirriitti nuuf laaffisa. Sirriitti fuula keenya buruushii keenya maasaajii goona fuula. Daqiiqaa 10 ol daqiiqaa 5 ol daqiiqaa amma daqiiqaa 20tti maasaajii gochuu dandeessu. Maaliif fuula keenya yoo duune illee kan nu wajjin duu fuula keenyaaf rifeensa mataa keenyaadha jechaadha. Isa kaan isa nu amma itti xaarranne mana ormaa keessa gulufaa ollee fiigaa ollee intini jennu sana birricha dhiibnee deemna. Fuula keenyaaf rifeensa keenya garuu fudhanneetuma deemna. Waa'ee fuula keenyaaf rifeensa keenya hin dagannu isiniin jedha. Fuulli keenya nu bareeduu qaba. Fuulli keenya nu lallaafuu qaba. Maali ani eenyu gadi jechuu qabna. Warri dhiirotaas isinis isin fayyadaan itti fayyadama. Sirriitti akkasiniif bareedu fuulli keessanii. Innaa nu gahee guddaa taphata fuula keenyaaf. Baay'ee nu bareecha, baay'ee nu laaffisa. Dhugaa dubbachuuf ana fuulli koo baay'ee naa laafira. Xiqqoo fuulli koo baay'ee goggoga ture. Aduu hin danda'u waan ta'eef aduu keessa baay'een deema kilaasii deemuudhaaf. Bakka fuulli koo baay'ee tokko na gugurraachaa, fuulli koo baay'ee tokko na intinii jedha jechaadha. Baay'ee fuulli koo na gugurraachaa. Fuulli koo baay'ee na gugurraachaa. Amma garuu rabbiif haa galatu fuulli koollee baay'ee na laafeera. Fuulli koollee baay'ee na diimachaa jira. Inni na gugurraaches ani silaan nyaata hojjedhuuf immoo maaliif jedhee tanan of intinii jedha ture dura. Maaliif waan isaan fayyadaman irraa ilaale wantan irraa baradhe tokko immoo isin barsiisa malee zummadhee lafaa ka'ee kireemiidhuma argee yookiin inammoo itti fayyadamaa fi miti kanan itti fayyadamu isiniin jedha ofii korratti argeen faayidaa isaa ofirratti ilaaleen isiniif hojjechaa jira itti fayyadamaan isiniin jedha.
sirritti haala kanaan dibadhaatii ofirra tursiisaa akkasumas daftama dibattanii ammoo madaamii sodaaf jettanii ofirraan dhiqinaa. Galigala yeroo kilaasii keessan galtan dibadhaa. Maaliif hojiin gola hormaa rakkisaadha. Amma ammeen waamu wanta ta'eef galigala yeroo kilaasii keessan galtan sa'aatii keessan irraa kuttanii itti fayyadamtu. Isiniin jedhaa baay'een isin jaaladha. Kanaafan isinitti hintin jechaa jira. Haala kanaan dibattuu itti dibanne immoo sirritti maasaajii gochuu nu barbaachisaa jechaadha. Fuula keenya akka inni fuula keenyaaf nuuf hintin jedhu summine dibanneedhuma akkasumatti yoo dhibne gatii nuuf hin qabu. Sirritti maasaajii gochuu nu barbaachisaa. Sirritti hintin jechuun nu barbaachisa jechaadha. Kunoo haala kanaan dibadhee jira. Dhiqadheen immoo isin agarsiisa. Haala kanatti yeroo dibannee kaanee fuulli keenya kunoo haala kanaan bareedaa jechaadha. Fuulli keenya haala kanatti baay'ee nu bareedaa. Wanti nurraa gugurraacha'u tokkollee hin jiru. Kunoo akkuma argaa jirtan fuula koo argaa jirtu natti fakkaata. Baay'ee lallaafaan fuulli koo dur naannaa kanarraallee baay'ee na gurraachaa. Ijoolleen ammas keessaa kan na beekan dhugaadha kan jedhan jiraachuu danda'u. Baay'ee isaan hin beeka jechaadha. Baay'ee asirratti baay'ee na gurraachaa ture bakka iddoo kanatti illee. Amma garuu eddan kana dibachuu jalqabeeti faayidaa guddaa irraa argadheera. Kunoo fuulli koo haala kanarra naa ga'ee jira. Itti fayyadamaa daawwattoota koo isiniin jedhaa baay'een isin jaaladha. Like gochuudhaan daawwadhaa viidiyoo koo. Maatis immoo naaf ta'an jajjabeessaa. Subscribe naaf godhaa, share naaf godhaa isiniin jedhaa baay'een isin jaaladha. Haala kanaan itti fayyadamaa ilaalaa. Si'a tokko itti fayyadamtanii, si'a lama itti fayyadamtanii nuuf fayyadu jettanii hin dhiisina. Maaliif kun waan gatii nu baasisu waan hin qabneef mana keessatti waan fayyadamnuuf keemikaala garaagaraa waan hin qabneef fuula keenyaaf baay'ee nu fayyada. Kireemota fuula keenyaaf nu fayyadaman isa gabaadhaa binnu caala isa manatti hojjennee itti fayyadamnutu caala. Maaliif inni mana keessa wanta garaagaraa of keessaan qabu keemikaala garaagaraa of keessaan qabu waan fuula keenya nu miidhaa fuula keenya waan jennu hin qabu wanta ta'eef mana keessan keessatti hojjedhaati itti fayyadamaan isiniin jedhaa jaalleewwan koo isiniin jechuu barbaada. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa turaa. Like gochuun, share gochuun, subscribe gochuudhaan na deeggaraa isiniin jedhaa. Turtii gaarii.